Safaricom jechuun maali? Maal isiin safaarii isiin jira? Hundeen isii yookaan hundeeffamni isii eessa? Oromiyaa eega asoosaadhaa ka'ee hamma Jijjigaa ga'u irratti afaan Oromoo balfuun hin kajeelamuun kajeela. Mootummaan isii tana Oromiyaa seenuu hayya maaltu isii hundeesse? Sirna akkam qabattee dhufte? Warri kun! Warri kun! Warran! Warri kun! Siif karra qaallu labee! Ashamaa akkam nagaa jirtan fayyaa keessanii har'allee deebinee dhufnee jirra viidiyoo gabaabduu isiitiin. Viidiyoo har'aa kana keessatti wanti waliin ilaallu waa'ee dhimma Safaricom kan Oromiyaa keessa yeroo ammaa socho'aa jirtu kaampaanii nafxanyaan hundeeffamte waa'ee isiirratti waan qabannee dhufneetu jira. Hamma dhuma sagantaa keenyatti nu faana bu'aa. Video like share gochuu hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaa. Yaada qabdan komentii jala nu barreessuu hin dagatinaa. Chaanala kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Kara peejii fuula peejii keenyallee follow godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Safaricom yoo isanillee nama hin dhiiftu je. Safaricom jechuun maali? Safaricom hundeen isii yookaan hundeeffamni isii eessa? Maaltu isii hundeesse? Sabni isii hundeesse eessa? Mootummaan isii tana Oromiyaa seenuu hayyameefii jira. Waan kanarratti kan dubbannu ta'a. Gara fuula duratti wanti isiin Oromiyaa keessatti dalaguuf deemtu maali waan jedhamu? Sirna akkam qabattee dhufte waan jedhu hundaa qabannee isinii dhufnee jirra. Maarree isinis hanga dhumatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Tole gaa hiriyootan keenya Safaricom jechuun Safari jechi jedhu kunu hiika mataa isaa hiika uf danda'ee qaba. Com jechi jedhu kunis hiika mataa ofii ka uf danda'ee qaba. Maal qabatee dhufe? Safaricom gabaabdumatti wanni inni qabatee dhufe Oromoo qe'ee isarraa dhiibee barataa barattuu Oromoo tan barattee fi kan baratee lafatti hambisuu dhufe. Kanuma wanni biraan jiru. Magaalaa Oromiyaa guutuutti koloneeffatee afaan Oromoo balleessuuf irra hojjetamee dhufe. Maqaa kaampaaniitiin Safari jedhee dhufe. Magaalota 25tu kennameef 25 irraa magaalaan 10 yookaan 11 Oromiyaa keessa. Finfinnee handhuura Oromiyaa dabalatee Adaamaa, Dirree Dhawaa, Shashamannee, Jimmaa, Baale Roobee, Harar hanga magaalaa Dirree Dhawaa ga'utti kaampaaniin kun gara fuula duratti keessa dalaguuf deemaa jechuudha. Gizee kaampaaniin tun lafa qabatte yookaan hufna godhatte maal godhuu deeman? Maali hojiin isaanii? Hojiin wanni isaan dalaguuf deeman hoo? Safaricom Itoophiyaa galuun isii bareedduudha. Guddina biyyaa argisiifti. Kaampaaniidha. Kaampaaniin biyyi takka kaampaanii yoo hin qabaanne kaampaanii biizinazaa yoo hin qabaanne guddatuu isiitu wanni ittiin beekamtu hin jirtu. Kaampaaniin seenuun bareedduudha. Garuu gaafa Oromiyaa keessatti dalagdu nama afaan Oromoo guututti ofirraa dhiibde barataan keenya eessa haa dhaqu? Barattuun keenya eessa haa dhaqxu? Kana naa himaa. Maal naan jajaa? Safaricom namni isiin itti achi keessa dalasiisuuf deemtu nama afaan Oromoo tasuma hin dubbanne. Yoo dubbattellee yoo dirqama itti ta'ellee nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu fiddee achi keessatti ramachiisuuf teessi. Sigala.
oromoo kana hanga yoom calliftee teessi qabeenya isii bara mililikirraa kaasee ilaa har'aatti hanga irratti qabeenya oromoo fi oromiyaallee diinaa nyaatu jira dhiiga ilmaan isii diinaatu dhugee dhangalaasuu jira kana maaf teenyee laalla barataan keenya hujiin qabu jechuudha gaafa san qabeenya keenya numarraa as fuudhanii ilmaan keenyan gadi kaama yookaan obboleeyyan keenya ka baratee digirii qabatee lafa qota deebi'ee digirii qabatee listiroo dalaga deebi'ee digirii qabatee maal godha kuulii dalaga deebi'ee isaan jala kuulii masanuu ittiin dhiisanii bara afaan oromoo dubbatu oromoo koom waan jiru kana akka waan telekoomitti ilaalina miti hiikkaa uf danda'e qaba viidiyoo itti aanu keessatti hiikkaa isii qabadheetiin isinii dhufa har'a waa'ee isirraa haasonna hiikkaa safaariikoom jedhu osoo hin taane hiikkaa safaariikoom jechi safaarii jedhu hiikkaa uf danda'e qaba hiikkaa uf danda'e ergaa guddoo tokko keessa jira koom jechi jedhus ergaa guddoo of keessaa qaba kanaafuu hayyoonni oromoo bineensa oromoo nyaatuuf deemu kana bineensa oromiyaa nyaatuuf deemu kana akkamitti ilaala akkamitti dhiise oromoo yoo jiraate gadi bayee ofirraa dubbatu bineensa nyaatuuf deemu kana safaariikoom jechuu kana hiikkaa isii isin ni beeytanii hin beeytan koom jecha jiru kana hiikkaa isii ni beekaa uummanni keenya hin beeku ka beeku ni beeka malee namni barate yookaan namni siyaasaa barate namni beeku ni beeka malee hawaasni hin beeku safaariikoom jennaan mootummaa fide janiituma fidanii qabatanii ta'an safaarii ka hundeesse nafxanyaan alaa fi keessan irra wal taatee qeerroo oromoo tabarattee addunyaa ajaa'ibsiisaa jirtu beekumsaan tana arganii irra dalaguuf alaa fi keessan hayyuu isaan qabanii fi abbaa qabeenyaa isaan qaban hundi wal duraaf wal duuban itti wal ta'anii irra dalagamee oromiyaa keessatti akka lafa qabatutti irra dalagamee gad dhufe nafxanyaa abbaan nafxanyaa haati nafxanyaa kan akkamitti teessee ilaalta kan akkamitti teessee ilaalta bineensa si nyaatuu deemu akkamitti teessee ilaalta jecha safaariikoom jedhu kana ati ni beektaa laata yoo beekte hangam takka irraa beekta mee hangam takka irraa beekta mee tokko taa gabbaati dubbadda hanga mootummaa irratti duultan mootummaanis kophaa isaa maal godha maal fida safaariikoom kaampaaniidha kaampaanii kana kan hundeesse naftanyaadha oromoon seenaa oromoon namni tokko keessa hin jiru gurbaan wallaalan sun maal naan jejaa gaafa magaalaan gurguddoon oromiyaa finfinnee dabalatee handura oromoo yookaan handura oromiyaa finfinnee dabalatee adaamaa shaashaamannee jimma harar dirree dawaa gaafa magaalaan tun qabatamte baalee roobe gaafa magaalaan tun qabatamte ilmi oromoo tokko mee namni barate tokko kaampaanii kana keessanii dalagaa miti yoo lafatti hin hafne gurbaa wallaalan sun maal naan jejaa yoo wanti kun arra kan qabatamne taate sii galee ummata asirraa deemee hayyuu keenya tokko kan waa'ee safaariikoom kana kan dubbatu iya nun lakkoofsa keessa hanganatti galchaa jira maaliif hirmaannaa ummataa duubaa dhabangaa humaan fiduudha gaa kun oromoon humaan fiduudha tiisisa akkuma tana dura oromoo tiisisa jedhan sanuma abdatee bar ummanni hundee waan kanaa Itoophiyaa keessa hin seenaa
kan hundeessee nafxanyaa haa ta'u malee alaaf hidhanni isii ala. Kanaafu waan kana ka hayyame akka Oromiyaa keessa seenus ka hayyame mootummaa Oromiyaati. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati Shimallis. Sii galee hanga Abiyyi bicharra iyyitan namichi kun maal godha beenaa himaa. Yoo karaan tokko argitee karaan tokko cite Abiyyitu waraana itti ajajee qurtee jettan. Yoo namni du'e Abiyyi ajjeese jettan gadi baatee kijiba yaafti. Waan biyyi taatee hin beektu. Waan biyya akka biyyatti bulchan tan beene keewwata kamiin biyya bulchanii kan beeneetu gabbayee iyya. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaa pirezidaantii mootummaa naannoo magaalaa san waraanni isaa seenuuyyuu mirga ittiin qabu akka seeratti jechuudha. Yoo mootummaan pirezidaantii mootummaan naannoo sanii yookaan naannoo Amaaraa yookaan naannoo Oromiyaa sun rakkoo humnaa olii itti dhuftee humna dabalataa jee olii iyyate waraanni federaalaa dhaqaaf mootummaan federaalaa kennee hayyamaan Oromiyaa seensisa. Waraanni tokko Oromiyaa seenuu hin danda'u. Fakkeenyin sii kenna. Gaafa pirezidaantii Lammaa Magarsaa biyya bulchan Oromiyaa bulchan goonni sun leenci jaalalti isaa har'allee onnee Oromoo miliyoona 50 keessa jirti. Gantuutu Lammaa jibba malee ajandaa Lammaatiif hin dhufne. Haasaa tokkorra sanna dabarse jaalala isaa tokkorra sanna dabarse. Maal jechuu barbaadeeti gaafa san wayyaaniin ka buqqiftee qeerroon sababa qeerroo waliin buqqiftee Maqalee wayyaanee galchite qeerroon sababa eenyu sababa ta'eef sababa Lammaa Magarsaatii bar sababa bulchaa naannoo saniiti. Maal akkamitti sababa ta'ee jee gaafii keeti kun obbo Lammaan waraana poolisii Oromiyaa guutuu hiriirsee ummata dura hiriirsee duraa fi boodan waraanni federaalaa tokko akka Oromiyaa hin seenne godhee waraana wayyaanee karaa cufsiisee qeerroo wayyaanee dhukkee irraa kaaftee Maqalee galchite. Qeerroon harka qulla wayyaanee dhoottee Maqalee galchitee osoo hin taane sii galee qeerroo ka duuba jiru hufna hidhatee duuba jira. Hufni hidhachiise immoo Lammaa Magarsaati. Ka karaa itti cufsiise sii galee Jawaaris ala jira qeerroon ni gurmeesse malee ummanni sun waan san adda durummaadhaan yeroo saniif wayyaaniin aangoo irraa fuutee ajjeesullee ka dandeessu obbo Lammaa Magarsaati. Adda durummaan diina ibidda keessa taa'ee kan waan san godhe ummatni keenya akka rasaasni tokko hin tunne kara seera qabeessatiin bahee falmatee biyya ofii aangoo ofii gonfatee bilisummaan Oromiyaa irratti abbaa taa'uuf akkuma yaade kaayyoon isaa akkasuma galma geesseef jechuu kan akkas godhe Lammaa Magarsaati. Har'a hoo Oromiyaan bar mana abbaan qabne taate akkuma hayyuun keenya abbaan keenya Baqqalaa Garbaa jee cundhuura ta'ee bar jaartii jaarsi irraa du'e taatee bari Oromiyaan utoo abbaa qabaattee waraanni gamaan gamanaan seenu waraana federaalaa sanuu seenuu ittiin dhiisu seerriin hayyamuuf. Kanaafuu hanga mootummaan federaalaa irra duultan mootummaan federaalaa nama muka koree muka fiixa gubbaa jiru namni muka fiixa gubbaa jiru sii galte yoo munni qilleessi sossoose ni kufa muka fiixa jira. Garuu immoo yoo achirraa si gaffinchaa'e qajalaa kana guutuu malee si galee kana jechuun biyya har'a mootummaarra bicharra duulu osoo hin taane jalaa waa balleessitee mootummaa maqaa balleessitu tana xirri gootee yoo qeerroon qabdi gamaan gamanaa hiriira itti banii qaban kaampaanii miti ambaan kaampaaniitu ummata Oromoo yoo hayyama gaafate malee Oromiyaa miti Itoophiyaa keessa seenuu hin danda'u kana beekaa. Wallaalummaa yoo taate malee yookaan garaaf bulu
Wote malee namni sabaaf hin qabsaa biyyaaf hin qabsaa jiru waan akkanaa kana yaadu si gala. Waa'ee Safaariikoom kanarraa hayyuun rogeessi abbaan shari'aa yookaan abbaan sabaaf sablammoota kan nama addaan hin baafne kan nama addaan hin qoonne seera rabbiitii fi seera ilma namaa hunda wal qixxeessee ilaalu Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa waa'ee Safaariikoom irraa maal isin safaarii isin jedhamtu siinii afaan nu baqattee maqaan nu dagattee gandaan irra teessi anaaf teessi safaarii maal isin safaariin sila maqaan si baqattii dhumti ofii jarri kun ganduma wanta kukkuyyuu kana maali eessa jarri boo maali keenyuma kana tasiyaa'ee ofii jaruma kanaa jaruma eerpoortii keessatti afaan oromoo dhageessanii jirtan. Obbo Raayyaa Abbaa Mancaa nama hayyuu nama beekaa nama Oromoo miti saba sablammiin guutuun jaalatu amantii ufiitis qabatee oromummaa ufiitis qabatee ittiin boonu mee ilaala akka inni itti bareedu mee ilaala haasaa isaa damma sukkaraa bara haasaa isaa damma afaan isaa mi'aa haasaa afaan isaatii ba'u laalame mee ilaala si galte waan inni jiru dhageessanii jirtan. Nun qaama keenya nama nu muru teenyee eegganna. Hanga namni qaama keessi ciru billaan ableen si cicciru obsitee jala keessa. Tun obsaa miti. Tun wal hammatuu miti. Tun ida'amuu miti. Sodaadha malee. Qabadhu. Sodaadha malee. Tun ida'amuu miti. Saba jaalannaa sabni Oromoo saba ofirraan dhiibu. Akka maqaan nun bannee jansan sanii miti. Oromoon nama jaalata waan jansan sanii miti akka nama jibbanuun hin jenneef la siyaasan akkasii miti. Tuni sodaadha. Wallaahi sodaadha. Diina mana kan kee dhufee manaanaa gabba isiin jedhu deemu. Ulaa cufadhu mana kee ulaa cufii bayi isiin jedhu deemu. Akkamii obsitee teessa? Akkamii riimni si qaba? Maa kaa'ee Oromoo ka'ee ardhas taanaan maastar pilaanii lammaffaatu deebuu deema. Maastar pilaaniin gaafa san lafa cirateemi. Ardha magaalaa koloneeffatuu dhufe. Kolonii magaalaan guutuun ganaa si galte afaan Amaaratiin dubbatuu taati. Sababni hoo kaampaaniin tun kan hundeesse nafxanyaadha. Nafxanyaan nama Oromoo argaa hin dandeenye, nama amantii Musliimaa argaa hin dandeenye. Ameerikaanis nama biyya guddina Itoophiyaa hin feene. Sigala. Gaafa san Oromiyaa wanni jedhamtu keessatti maqaa Oromoo yookaan afaan Oromoo dhiisiiti manni barumsatu kitaabnu gana akka gaafa darbuu fi Haayila Sillaasee fi wanni sanitti barraa'uuf deema afaan Amaaraa qofaan Oromiyaa keessatti ni agarta. Taa'ii dhaggeeffadhu si. Safaarii jecha jehusan qofa qabadhuna. Safaarii jecha jehusan. Si gala. Safaarii jechuun nafxanyaan kalee waan siin jaha turte ni beeyta. Jechi safaarii jechuun itti yaadamee kaampaanii kana maqaan moggaafamee bar itti yaadamee si gala. Magaalaa 25tu kennameef. 25 tana keessaa magaalaan 10 Oromiyaadha. Kutaa 11 Oromiyaa tana keessaa magaalaan gurguddoo guutuu qabatamtee jirti tana qabadhu. Maa kutaa 11 tana keessa malee yookaan Oromiyaa takkittii tana malee biyyi biraan jirtu yookaan sabni biraan jiru Tigraay keessaan kennamtuuf heddummaate naannoo Amaaraa keessa magaalaa hedduu dhabanii ta Oromiyaarra hedduu qabduutu jira sabni akka naannoo Amaaraa yoo dhatte magaalaaleen ta sanirra bareedduu jira ni dhabanii hin dhabne akka itti si koloneeffatan barbaadan malee akkuma Minilik harreen biyyarraa dhufee farda keenya hate san
itti abbaa ta'e abbaa fardaa ajjeesisan hidhe yookaa'u sanumaaf deeman. Gaafa Safaarikoomiin dhuftee lafa qabattee jawwaallati ittiin bilbilattu afaan Amaaraa malee waan biraan dubbanne hiikkaa tokko hin dubbanne. Gaafa nama qeerroo Oromoo tokko ka barate ka afaan Oromoo dubbatu musliiman jenne kiristaanan jenne hujii tana keessa hin galle. Kaampaaniin tun gaafa magaalaa guutuu dhuunfatte suutuma suutan dhuunfatte. Gaafa intalti Oromoo takka kaampaanii tana keessa waan takka hin dalanne barattee lafa teessu. Kan baratiin nafxanyaan biyya birarraa dhuftee afaan Oromoo barattee akkeessa daladdu maaltu si dhagama gaafsan bar du'asiif wayyaa. Duutee bar jiruun duuteewo maaltu si dhagama. Furmaanni irra kaatee iyyuu kaatee dubbatu. Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa dhaggeeffadhu. Hayyuu siyaasaa fi hayyuu amantii waan jiru dhaggeeffadhu. Irraa fudhadhu isa jala deem hayyuu jala deem. Waan inni jiru dhaggeeffadhu. Ilmaan kee boru bar gabrummaa jala guddatuu deeman. Tana beeka. Abiyyiinis kophaa isaa humaan fidu. Abiyyiis ofirraa dhiibuun gubatina. Abiyyiitu Itoophiyaa keessa naqe jettanii abiyyii bicha ofirraa dhiibuun gubatina. Abiyyiis naftanyaatu gamaan gamana naannessee jira. Kophaa isaa waan godhu hin qabu. Yoo sabni isaa isa duubaa ka'ee iyyee yoo sabni isaa isa gargaaree diinni isa sodaata. Yoo nu ofirraa dhiibne diinni maal godha? Har'aaf ofitti qabaa gaafa hufna godhatee gad dhaabbate hoo isa sanillee fuudhee kaarsa. Biyya qabate biyyi sin harkaa nyaadhamtee gabrummaa miti ta macarrashatti deebi'uu deemtu. Magaalaan guutuun akka isin nurraa fudhatamuu deemtu beekaa. Oromoo kaa dubbadha. Safaarikoom har'a baankiin Oromiyaa maal godhaa jirti? Kana hunda hayyame Shimallis Abdiisaati. Baankiin Oromiyaa har'aan tana eenyuuf liqaa kennuu jirti? Eenyu maallaqaan jaaraa jirti? Hubadhaa kana. Oromoo yoo bilisummaa barbaadde mootummaa dhugaa mootummaa ummataan filame an har'allee mootummaa federaalaa irratti hin duulu. Mootummaa federaalaa buusuun salphaadha. Waan salphaadha. Qeerroon ni wallaalte malee yookaan ni affanamtee karaa dhabde malee sii gala. Mootummaa federaalaa buusuuf otoo Oromiyaan akkuma siinjee Oromiyaan koloneeffamtee harka qeerroo jiraattee mootummaan gamanan naqu gamanan maqu. Oromoo miliyoona 50 bar parsantii 100 parsantii 50 yookaan 60 Oromoodha. Uummanni kun gaafa bakka takkaa asii ka'ee lole akkuma bara durii qooda qabsoo keessatti ilmaan Oromoo gahee guddaa taphate ammallee ni taphata. Kana hubadhu shakkii takka malee taphata. Kanaafuu Oromoon bilisummaan barbaada. Mootummaa kanallee karaa sirriirratti deeffadhee karaa filannoo haqa qabeessan yoo mo'ate na bulchee yoo mo'ame immoo ofirraa buusa yoo kaji'u taate duraan dursee argitee paartiin siyaasaa guutuun walitti galee wal mari'atee mootummaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ofirraa buusanii mootummaa nagaa achirratti filattatanii sanbooda karaa nagatti deebi'uun gaafasanii gizee Safaarikoomiin har'a Oromiyaa keessa seente tuni gaafa Oromiyaan abbaa argatte darsa ofii marattee baati hin seentu hayyamaan malee. Kanaafuu nuti dhufuu isii hin jibbine guddina biyyaati. Garuu maaliif saba Oromoo ofirraa dhiibdi? Bar saba Oromoo ijaan argaan dandeessu Oromoo diyya. Bar nama barate ka Oromoo ijaan argaan dandeessu bar gurraan dhaga'uu dhiisi. Kuni kaayyoo isiiti abjuu isaaniiti. Waan isiin irra jaaramte saba Oromoo ofittiin harkiftuu bar inuma argaan dandeessu Oromoo diyya. Duuba nu waan nun fayyanne maal nu gooti? Maal nu gooti lafee gootota keenyarra deema. Oromiyaan bar lafee goototaati jalaan lafee goototaati si gala. Biyyee dhiinni goototaa irratti dhangala'ee irratti har'a irraa duroomuuf otoo ilmaan hayyoota sanii gubbaa tanarra jiru jalaan bar lafee hayyootati gubbaan ilmaan hayyootaatu irra jira. Kana maaliif callifnanu? Dhaloonni boru ka har'a guddataa jiru boru maalitti guddata? Maaliin guddata? Aadaa nafxanyaatiin guddata.
afaan amaaratiin guddata amantii amaara isaaniitiin guddata kana beeka kanaafuu arra tokko taane yoo qabsoonne yoo tokko taane harka wal qabanne yoo gandummaa keessaa baane ummanni bilisummaa ofii gonfata ummannis harka hayyoota eegu jira hayyoonni oromootis walin marina walin nyaatina tokko taya mootummaan oromoo 4 kiiloo jira 4 kiiloo jira isin uf duuba dhabe isin afaan garagale isintu biyya tana cabsuu deema isin harka isin afaan garagale kanaafu mootummaa dhiisaa waan kanarra qabsaaya Safaricom Oromiyaa keessatti yoo ilmaan Oromoo hammatte qofa kakajeelamu ilmaan Oromoo in hammattu taanan ummaan Oromoo kaampaaniin tun ilmaan Oromoo in hammattu taanan qeerroo Oromoo qarree Oromoo in hammattu taanan sabaa sablammoota of keessatti hin qabattu taanan abadan dudda Oromiyaarra deemanii jiraatanii inuman argan kana jala muraa itti maayyoonnis waan sodaatan hin qabdan eega hayyuu ufiin jettan eega ummataaf qabsoofna ufiin jettanii ummata dura buutanii ummanni ijeesin godhatee isin laalu gabbaa ummatatti hima gabbaa kaampaanii san beeksisa itti dubbadha dhugaa jirtu itti hima ergaan kiyya kanuma waa'ee Safaricom kanneen yaade waan natti fakkaate kan dubbatuuf dhufe arra asumarratti raawwadha waan kaafe hundaa'u wal jala buunee qorannee karaa odeeffannoo ittiin argannu hundaan jaallan keenya hundarraan qorannee waan karaa isiin itti deemaa jirtu hundaa'u guyyaa guyyaan viidiyoo kan isin maxxansinu ta'a kanaafuu viidiyoo kanallee like gochuun dagatina hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatina chaanaala kanallee subscribe gootanii nu bira akka dhaabbatan isiniin jenna wal haa jajjabeessinu tokko haa taanu isiniin jaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan rabbi isin bira haa jiraatu nagaan naa